jalqaba irratti hangafoota oduu mormiin addunyaa guutuutti Israa'el doonii Gaazaa cuftee balaaleffatan. Wal fakkaatuun humni galaanaa Israa'el doonii gargaarsaa Gaazaa haleelee aktiivistoota 450 ol to'annoo jala oolchee Global Samudii Flootillaa akka jedhutti dooniiwwan 42 haleellaa raawwatanii qabamuu fi imaltoonni isaanii seeraan ala butamaniiru jedhan. Israa'el namoota isii deeggaranii maxxansaniif doolaara 60,000 kafalaa jirti jedhame. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee balballoomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaan wajjin tura. Mormitoonni addunyaa kaamisa darbe Israa'el doonii gargaarsaa Falasxiinotaa Gaazaa marfamanii fi fe'uu dhorkuu ishee irratti arrabsoodhaan deebii kennuudhaaf qoqqobbii guddaan akka ka'amu gaafataniiru. Awurooppaa irraa hanga Awustiraaliyaa fi Ameerikaa kibbaatti hiriirtonni daandii irratti bahuun haala dooniin Global Samudii Flootillaa jedhamu kan ji'a darbee Baarseloonaa irraa ka'ee Israa'el Gaazaa irratti uggura ishee mormuuf ka'ee balaaleffataniiru. Doonii 41 namoota siyaasaa fi duula haala qilleensaa Gireeti Thunberg dabalatee namoota 400 olii qabatee kibxata irraa eegalee humna galaanaa Israa'eliin dhaabbachuun naannoo qarqara galaanaa akka hin geenye dhorkamuu qondaalee Israa'el tokko himaniiru. Dooniin kantiibaa duraanii Baarseloonaa aadaa kolaa'uu fe'ee deemtu namoota akka hin deemne dhorkamanii keessaa tokko ture. Kolaa'uu fi aktiivistoonni ishee waliin hojjetan ilma Neensel Mandeellaa dabalatee Israa'eliin biyya ari'amuun isaanii mudata. Mormitoonni dhiibbaa hedduu ta'anis paarlaamaa Ayirlaandii dabalanii keessatti argaman alatti hiriira ba'aniiru. Yeroo baay'ee deeggarsi kaayyoo Falasxiinotaa fi qabsoo Ayirlaandii jaarraa hedduu fi bulchiinsa koloneeffataa Ingilizii irratti goote waliin wal bira qabame ilaalama. Intalli ishee doonii waliin doonii irra akka deemte kan himte Miriimii Maakineelli hiriira Dabliin irratti argamtee turte. Intala kootii fi dhukkubsadheen yaadda'am garuu ishee fi waan isheen hojjettuun baay'een boona jechuun Maakineeliin AFP'tti himeera. Balaa hamaa mudatee dhala namaaf dhaabbachaa jirti. Namoonni gara 15,000 ta'an gocha Israa'el mormuun Baarseloonaa keessa hiriira ba'uu isaanii humni poolisii bulchiinsa magaalaa Ispeen magaalaa lammaffaa keessatti argamuun dhaadannoowwan Gaazaa ati kophaa kee miti isa Israa'el ugguraa fi bilisummaa Falastiin dabalatee dhageessisaa turan. Poolisiin jeequmsa kaasuu mormitoota danqaawwan irraa ol ba'uuf yaalan keessa gar tokko rukutee duubatti akka deebi'an akka isaan dirqisiise suuraan televezyiinaa uummata Ispeen irratti tamsa'e ni mul'isa. Humni galaanaa Israa'el doonii gargaarsaa Gaazaa haleelee aktiivistoota 450 ol to'annoo jala oolchee Global Samudii Flootillaa akka jedhutti dooniiwwan 42 haleellaa raawwataniin qabamuu fi imaltoonni isaanii seeraan ala butaman jedhame. Humnoonni galaanaa Israa'el doonii gargaarsaa idil addunyaa gara naannoo Gaazaa marfametti imalu haleellaa lubbuun aktiivistoota 450 kan darbine ol doonii sana keessa turan to'annoo jala oolchuu isaanii qindeessitoonni isaa kaamisa ibsaniiru. Dhaabbanni Global Samudii Flootillaa waltajjii miidiyaa hawaasaa Ameerikaa Instaagiraamii irratti akka beeksisanitti bidiruuwwan 42 humnoota Israa'elii seeraan ala to'atamaniiru. Itti dabaluudhaanis imaltoonni isaanii seeraan ala butaman jedheera. Addunyaan yeroo namoonni nagaha marfamu morman maal akka ta'u argiteetti. Ammas mariinetti Sile'oon akka koreen idil addunyaa
goolama Gaazaa cabsuuf jedhutti dooniin mariinatti gara Gaazaatti deemuu itti fuftee jirti. Garuu sababa hanqina teeknikaatiin yeroon booda erga dhuftee booda ammallee fagoo jirti. Doonii Global Samud Filootillaa kan dhumaa hafee mariinattee gara Gaazaatti deemuu itti fufteetti, haa ta'u malee sunis to'atamuu hin haftu jedhamaa jira. Humnoonni Israa'el dooniiwwan 28 haleeluun hanga ammaatti dooniiwwan 13 haleellaa irra ga'aniiru jedhame kan amanamu yoo ta'u, mariinetti ammoo bidiruu ammallee gara Gaazaatti deemaa jirtu tokkicha ta'ee hafee kophaa ishee jedhame. Filootillaan Samuudii akka mirkaneessetti aktiivistoonni 450 ol biyyoota 47 irraa gara buufata doonii Ashdood kibba Israa'elitti jijjiiramuu isaanii mirkaneesse. Aktiivistoonni dooniiwwan Israa'el haleelan kanarra turan lammiileen Ispeen, Xaaliyaan, Biraaziil, Turkii, Giriik, Ameerikaa, Armaaniyaa, Jaarmaan, Siwiidin, lammiilee Ingilizii fi Faransaayii fi kanneen biroo hedduun dabalatee saba adda addaa kan qaban turan. Uggura waggoota dheeraaf ture mormuuf gara Gaazaatti utuu deemaa jiran humnoonni galaanaa Israa'el marsan. Ministeerri dhimma alaa Israa'el ibsa kenneen aktiivistoonni hidhaman kunneen gara buufata doonii Ashdoodii Israa'el achirraa gara Awurooppaatti akka ari'aman karaa irra akka jiran ibseera. Ministeerichi dooniin tokko fageenyarraa akka jirtu ibsuun naannoo sanatti akka hin dhiyaanne ittisuuf dhaadateera. Tamsaasni uummata Israa'el kanaan dura akka gabaasetti humnoonni galaanaa dooniiwwan 41 hirmaattota gara 400 fe'anii gara Gaazaatti osoo deemaa jiran sa'aatii 12 hojjetaniin to'annaa jala oolchuu isaanii ibseera. Kan akka jedhetti dooniiwwan filootillaa hunduu gara buufata doonii Ashdoodii kibba Israa'elitti harkifamaniiru jedha. Global Samud filootillaa akka jedhetti humnoonni Israa'el dooniiwwan kana yeroo gara Gaazaatti deeman marsanii uggura Israa'eliin waggoota dheeraaf Tel Aviv irraa turte mormuuf turan. Aktiivistoonni bidiruuwwan irra caalaan isaanii irratti mallattoon akka cufamuu fi qunnamtiin akka cite himaniiru. Aktiivistoonni hedduun viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun bidiroonni humna galaanaa Israa'el konkolaataa sanatti dhiyaatanii daandii akka jijjiiran ajajni agarsiisan. Gabaasni Anaadooluu Eejensii irraa arganne. Oduu xumuraaf qabanneen Israa'el namoota isii deeggaran maxxansaniif doolaara 1000 kafalaa jirti jedhame. Maxxansa tokkoof qofa hanga doolaara 7,000 kafalti. Deeggarsa duraan qabdu saffisaa olaanaadhaan addunyaa irratti dhaabaa kan jirtu Israa'el maqaa kan deebistee argachuuf qeeqa isii irratti ka'u ukkaamsuuf tattaaffii gootu itti fufteetti. Kanumaanis namoota miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa uuman qarshiin bitaa kan jirtu yoo ta'u, namoota akkanaa kan propoogaandaa isii maxxansanii fi maxxansa tokkoof qofa hanga doolaara 7,000 kafalaa jiraachuu addunyaa irratti icciitiin akkanaa miliksee baasuudhaan kan beekamu Wikileaks sanada jalaa miliksee baaseen mirkaneesseera. Sanada kana ilaalchisee icciiticha kan saaxile Wikileaks dhaan balataatti dhifama dabalatatti Middle East Monetary fi Al-Mayadeen fi Responsible Statecraft dabalatee gabaasa miidiyaaleen garaagaraa baasan ilaaluu dandeessu. Sanadni icciitiin kun osoo hin ba'in dursee guyyoota dura Ardii Miidiyaa Konneeshee marii ministeerri muummee Israa'el Sheexinaahuun garee miidiyaa hawaasaa dhiibbaa uuman waliin Ameerikaatti taasise ilaalchisuudhaan gabaasa kana gadi baasee ture. Waraana qofaan hin dandeenyu, olaantummaan gama miidiyaas harka keenya ta'uu qaba jechuudhaan Sheexinaahuun marii dhiibbaa uummataa miidhaalee hawaasummaa waliin Ameerikaatti taasise irratti dubbate. Sheexinaahuun taaktookiin illee aangoo Tiraampii Ameerikaa jala akka seenuu fedhii qabu ibse. Yoo Tiraampii bitee maxxansaawwan nu morman kana booda taaktookii irratti tamsa'u ni dhorkamu jechuu isaa Yinisfaak ibsa. Kana qofaa miti olaantummaa gama
olola miidiyaa hawaasummaa harkatti deebifachuu kan hawwitu Israa'el sheexnaahu garee miidiyaa hawaasaa dhiibbaa uuman waliin Ameerikaatti erga mari'atee booda isaan waliin hojjechuuf doolaara miliyoona lakkaa'aman walii galtee akka taasisan ibsameera. Waltajjiileen kun dhugaa Gazaatti ta'aa jiru yakka waraanaa isiin raawwataa jirtu haaluuf olola Israa'el facaasuuf yoo ta'u addunyaa waa'ee Gazaa Falastiin haasa'ee isaan caalaa waliin morkachuuf tattaaffachuuf kun akka fayyadamtoota miidiyaa hawaasummaatti malee akka dhaabbata miidiyaalee fi pilaatfoormiilee garaagaraa waliin Israa'el walii galtee qabaachuun durumaanuu kan beekamudha. YouTube dabalatee dameewwan isaa kan irratti dhiibbaa gochuuf kana dura Google waliin doolaara miliyoona lakkaa'amu kafaluun walii galtee kan raawwate Israa'el X kan duraan Twitter jedhamu waliinis akka hojjetan mariidhuma dhiibbaa uumtoota miidiyaa hawaasummaa waliin Ameerikaatti taasise kana irratti muummichi ministeera Israa'el Daajii Jaajaal ibseera. Falastiin fi garuu kan dubbatu amma addunyaa mara kafalamee fi osoo hin taane kafalii fi waa'ee isii kan dubbatuu fi lakkoofsa hin qabu daangaa hanga daangaatti lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraa yeroo beekumsa qabeenyaa fi waa hedduu isaanii aarsaa kafaluun waa'ee haqaa Gazaa Falastiin dubbatu ni falmuu fi aarsaas kafalaa fi jiru kan gabaase Spider Miidiyaadha. Daawwattoota keenya Ardii Miidiyaa Konnekshin irraa oduun irraa qindeeffannee kanuma Ardii Miidiyaa Konnekshin kana riippoortii nurratti galchaa waan jiraniif gama pilaatfoormii TikTokii sheer kooppilinkiin godha akkasumas laayik godha sabiskiraayib godha gama yuutuuba keenyaa sabiskiraayib godha Ardii Miidiyaa Konnekshin peejii feesbuuka keenyaas foloo laayik godha waan wajjin turtaniif galatoomaa hanga oduu biraa qabadhee dhiyaadhutti nagaatti.